Yoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin akka qabu jechaa oduuwwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoom. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyii hedduu haleeluun injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomse. Waraanichi lola jabaataa isaa jiruun hundee bilxiginnaa raasee kuffisuuf akka jirus balballoomsa. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan keenya. Hojjettoonni waajjira murna bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessaa jiran dhiittaa mirga namummaa raawwatamaa jiru ilaalchisee iyyata dhiyeeffachaa jiraachuun ifoome. Iyyanni dhiyaataa jiru kun qaala'insa jireenyaa fi rakkoo nageenyaa impaayirtii fi Oromiyaa gaagaa jiru irraa kan madde ta'uun ammoo saaxilameera. Kanas ni balballoomsina. Bulchiinsi obbo Shimallis Abdiisaa mormii fi dheekkamsa uummata magaalaa Amboo keessatti dhagahame hordofuun bakka bu'oota uummataa wajjin marii geggeessa jechuun lola hafarsaa jiraachuun saaxilameera. Obbo Awwaluu Abdii waltajjii kanatti argamuun nuyi aarsaa kaffallee gara aangoo kanaatti dhufnee aangoo nurraa butuuf kan fiigan diinonni keenya hedduudha jechuun uummanni akka isaan tiksuuf waamicha dhiyeessuunis dhagahameera. Bal'ina isaa immoo isinis ni dhageessu. Poolisiin federaalaa impaayirtii dhimma hidhamummaa naajira Teedii Afroo fi michuu isaa akkasumas namoonni hidhannoo qaban istiidiyoo isaa naannoo CMC jiru cabsuun meeshaalee fi hojiiwwan muuziqaa hin maxxanfaminatu irratti deebii kenne. Kun kanaan utuu jiru ministeerri torban darbe keessa addi isaanii filatamuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'anii turan iyyii fi wacni teessoo irraa nu kaasu jechuun dhaadataniiru. Gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan keenya. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi qondaaltota waraanaa Tigraay olcha hiriirsisee torbawwan muraasa keessatti bulchiinsa Tigraay diiguuf akka murteesse maddeen ifoomsan. Gareen kun erga Tigraay to'atee booddee gulantaa itti aanu mootummaa federaalaatiin loluuf akka kaayyeeffatee fi itti galli qabsoo isaa inni dhumaa ammoo Finfinnee akka ta'e ifoome. Kanas qindeeffanneerra ni balballoomsina. Uggura Ameerikaan hulaa Hormuuziin geggeessaa jirtu hordofee dooniiwwan hulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiiruun ibsame. Baha giddu galeessaatti waraanni finiineera. Kanas ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa impaayirtii Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyii hedduu haleeluun injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Waraanichi lola jabaataa isaa jiruun hundee bilxiginnaa raasee kuffisuuf akka jirus balballoomsa. Gabaasa dabalataa waliin haa dhageenyu. Waboon aanaa diggaa keessatti waraana faashistii PP adabuu beeksise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa guyyaa kaleessaa eebila 26 bara 2026 godina Wallagga Bahaa aanaa diggaa ganda Geeboo jedhamutti tiksitoota impaayera Itoophiyaa konkolaataa tokkoon magaalaa aanichaa Arjoo guddattuu irraa gara magaalaa Jirmaatti imalaa turte irratti tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Haleellaa akka arrifaasisaa kanaanis waboon humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun 4 ammoo booji'ee jira. Gama meeshaatiin qawwee AK 7 fi hidhannoo 4 dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasiseera. Tarkaanfii waboon tiksitoota impaayeraa irratti fudhatu haga bilisummaatti jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof. Hojjettoonni waajjira murna bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessa jiran dhiittaa mirga namummaa raawwatamaa jiru ilaalchisee iyyata dhiyeeffachaa jiraachuun ifoome. Iyyanni dhiyaataa jiru kun qaala'insa jireenyaa fi rakkoo nageenyaa impaayirtii fi Oromiyaa gaagaa jiru irraa kan madde ta'uun saaxilameera. Bal'inni isaa waliin haa hordofu. Hojjettoonni waajjira murna bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessa jiran dhiittaa mirga namummaa raawwatamaa jiru ilaalchisee iyyata dhiyeeffachaa jiraachuun ibsame. Golee Oromiyaa mara keessatti hojjettoonni waajjira bilxiginnaa baatii kana keessa dhiittaa mirga namummaa jala deemtonni bilxiginnaa sodaa waboon zooniilee Oromiyaa mara keessa so'aa jiran irraa kan ka'e hojjettoonni isaanii hojii irraa ari'atamaa jiraachuu hojjettoonni waajjira tokko dubbisne. Hojjettoonni golee Oromiyaa mara keessa jirru yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa sadarkaa addunyaatti mudatee jiruu fi rakkoo nageenyaa biyya keenya mudatee jiru wal qabatee hojjettootni mootummaa qaama hawaasaa keessaa addatti rakkoo cimaa keessa jirras jedhu. Akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti hojjettoonni mootummaa hedduun badii tokko malee hojii mootummaa irraa ari'amaa jiru. Dhiibbaa cimaan kan raawwatamaa jiruuf sababa gaggeessitootni godinaalee fi aanaalee baajata saamuu nama ajjeesuu biyya namaa ari'uu fi
nama hidhuu irratti walii galanii waan jiraniif hojjettoonni mootummaa hedduun hojii dhiisanii badaa jiru. Keessattuu yeroo ammaa dhimma caaseffama ganda baadiyyaa wal qabate hojjettoonni mootummaa akka ganda hooggananiif dirqamaan kaabinee godhanii muudanii hojjechiisuu eegalan rakkoon kun daran ammaachaa jira. Haa ta'u malee sababa bakka hedduutti lolli cimaan waboo wajjin deemaa jiruun hojjettoonni mootummaa hedduun leenjii tokko malee sababa dirqamaan lolatti hirmaataa jiraniif hojjettoonni mootummaa hedduun ajjeefamaa jiru. Taateen kun ammoo rifaatuu guddaa hojjettoota mootummaa keessatti waan uumeef hojjettoonni mootummaa hedduun hojii mootummaa gadhiisanii akka badaniif sababa ta'aa jira. Hojjettoonni kun dhiibbaa siyaasaa fi dhiibbaa bulchitootni aanaalee isaan irratti raawwataa jiran jalaa miliquuf gara magaalota akka Finfinnee fi Naqamtee akkasumas naannolee akka Benishaangul Gumuz, Gambeelaa, naannoo Kibbaa fi Somaaleetti baqataa jiru. Hojjettoonni kaan ammoo bakka qaamni mootummaa hin seenne ganda qe'ee maatii isaanii yookiis baadiyyaatti baqataa jiru. Hojjettoonni kanneen carraa miliquu hin arganne ammoo manadhaatti guuramaa jiru. Hojjettoonni mootummaa muraasni hojii mootummaa dhiisanii hojii dhuunfaa isaaniitti deebi'aa jiru. Hojjettoonni mootummaa muraasni ammoo miliqanii wabootti makamaa jiru. Kanaaf qaamni dhimmisaa ilaallatu ariitiidhaan deebii itti nuuf haa kennu jechuun iyyata isaanii dhiyeessanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif, Biiroo Paabliikii Sarvizii Oromiyaatiif, Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaatiif, Biiroo Nageenya Oromiyaatiif, Komishinii Poolisii Oromiyaatiif dhiyeessuun rakkoo dhiittaa mirga namoomaa murna biltsiginnaan impaayericha keessatti hojjettoota irratti raawwatamaa jiru hojii irraa ari'atamuu hojjettoota impaayeratti guutuu muddaa jiru addeessaniiru. Bulchiinsi obbo Shimallis Abdiisaa mormii fi dheekkamsa uummataa magaalaa Amboo keessatti dhaga'ame hordofuun bakka bu'oota uummataa wajjin marii geggeessina jechuun hollaa farsaa jiraachuun saaxilame. Obbo Awwaluu Abdii waltajjii irratti argamuun nuyi aarsaa kaffallee gara aangoo kanaatti dhufnee aangoo nurraa butuudhaaf kan fiigan diinonni keenya hedduudha jechuun uummanni akka deeggaru waamicha dhiyeessuun dhagahameera. Dhimma garee maafiyaa 120 jedhamuun beekamuu fi qondaalota mootummaa wajjirataa qabu irratti burjaajii fi garichi mootummaa wajjirataa akka hin qabne fakkeessuuf itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii Ambootti imaluun marii kanatti hirmaataniiru. Obbo Awwaluu Abdii waltajjii kanatti akka dubbatanitti nuyi aarsaa kaffallee gara aangoo kanaatti kan dhufne aangoo nurraa butuuf kan fiigan diinonni keenya garuu hedduudha jechuun uummanni akka deeggaru waamicha dhiyeessaniiru. Gabraatiin xiinxalaan siyaasaa beekamaan obbo Jawaar Mohaammed gama isaaniitiin ibsa kennaniin uummata walitti qabanii sobuuf yaaluun gowwoomsudha jechuun marii kanatti ija hamminaan ilaalaniiru. Obbo Jawaar akka jedhanitti namoonni garee maafiyaa kanaan miidhamaa turan dirqamaan gara galma kanaatti akka dhufan taasifamuun gareen kun mootummaa wajjin walitti dhufeenya akka hin qabne akka ragaa bahan dirqisiifamullee eeraniiru. Poolisiin federaalaa impaayeritti dhimma hidhamuu maanaajaraa Teedii Afroo fi michuu isaa akkasumas namoonni hidhannoo qaban istiidiyoo isaa naannoo CMS jiru cabsuun meeshaalee fi hojiiwwan muuziqaa isaa hin maxxanfamne hatuu irratti deebii kenne. Konkolaataa jiru ministeerri torban darbe keessa adda isaanii filatamuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'anii turan iyyii fi wacni teessoo irraa nuun kaasu jechuun dhaadataniiru. Erga artisti Teediroos Kaasahuun albama isaa Itoorikaa jedhamu dhaggeeffattootaaf dhiyeessee isaa fi namoota naannoo isaa irratti dhiibbaan adda addaa gahaa jiraachuun ifoomeera. Gabaasni adda addaa akka agarsiisutti itti aanaan maanaajaraa isaa fi michuun isaa irratti dhiyoonni hidhamuun akkasumas namoonni hidhannoo qaban mooraa istiidiyoo isaa naannoo CMS jiru cabsuun meeshaalee fi hojiiwwan muuziqaa isaa hin maxxanfamne haataniiru. Dhimma kanatti miidiyaa Tiivaa Itoophiyaa qajeelcha olaanaa qorannoo yakka poolisii federaalaa itti aanaa Komishineraa Mul'isaa Abdiisaa dubbiseera. Itti aanaan Komishineraa Mul'isaa Abdiisaa dhimma kana wajjin wal qabatee yaada yeroo kennan poolisiin federaalaa gocha akkasii keessaa harka hin qabu jechuun ibsaniiru. Poolisiin federaalaa gocha saamichaa fi akkasii akka hin raawwannee fi kuna mala isaa akka hin taane dubbatan. Akka ibsa isaaniitti artisticha irratti qorannoo yakkaa poolisii federaalaatiin geggeeffame tokkollee hin jiru. Teedii Afroon poolisii federaalaatiin shakkamnee qorannoo irratti hin jalqabne akkasumas odeeffannoo yakkaa isarratti dhiyaate kan hin jirre ta'us mirkaneessaniiru. Artistichi mirga isaa fayyadamee muuziqaa hojjechuu akka danda'u kan ibsan komishinichi deeggartoonni isaa deeggaruu fi mormitoonni ammoo isa mormuun mirga dimookiraasii ta'uu dabaluun ibsaniiru. Iddoon istiidiyoon isaa itti argamu cabsee saamee jedhamuun kan odeeffamu miidiyaalee hawaasaa irratti faca'u soba ta'us dubbataniiru. Namoonni kaayyoo siyaasaa qaban artisticha akka meeshaatti fayyadamanii uummata biratti shororkaa uumuuf yaalaa jiraachuus saaxilan. ሰከን ማለት ለማህበረሰብ መስራት ኃላፊነት መውሰድ ፈተናው እየበዛ ሐሰት ለቅሶ ሟርት በቀላሉ ገበያ የሚያገኝበት መድረክ ውስጥ ነው ያለነው።
Gariin adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabrasoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi qondaalota waraanaa Tigraay oolchina hiriirsisee torbeewwan muraasa keessatti bulchiinsa yeroo Tigraay diiguuf akka murteessee maddeen ifoomsan. Gariin kun erga Tigraay to'atee booddee gulantaa itti aanu mootummaa federaalaatiin loluuf akka kaayyeeffatee fi itti galee qabsoo isaanii dhumaa Finfinnee akka ta'etu ifoome. Simdoo jechuun Eertiraa wajjin gamtaa tolfachuun waltumsanii mootummaa federaalaa Itoophiyaa loluuf akka kaayyeeffatantu ifoome. Humnoota Amaaraas oolchina hiriirsuu mariin keessoo adeemsifamaa jiraachuun dhagahameera. Torbeewwan muraasa dura mootummaa federaalaa yeroo aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasee Waradaatiin durfamu Jeneraal Taaddasaa Finfinneetti waamee waggaa tokkoof dheeressee ture. Gariin adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabrasoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kan qondaalota waraanaa Tigraay oolchina hiriirsee immoo sana mormuun walgahii magaalaa Aksuumitti taa'ee mootummaan Tigraay waan kaabaa dura ture akka deebi'u murteesse. Gariin kun ergasii magaalota Tigraay garaagaraatti kanneen deeggartoota koota jedhe walitti qabee murtii magaalaa Aksuumitti murtaa'ee deeggaraa jechaa jira. Osoo kanaan jiru gareen kun lafa irratti naannoo Tigraay bakkoota garaagaraatti waraana isaa qubsiisaa jiraachuun dhagahame. Gariin adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabrasoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kan qondaalota waraanaa Tigraay oolchina hiriirsee Opereeshinii bulchiinsaa yeroo diiguuf godhamu ilaalchisee qondaalota mootummaa Eertiraa wajjin dhoksaan marii taasisaa akka turan maddeen saaxilaniiru. Gariin kun akeekaa mootummaa naannoo Tigraay humnaan qabachuu ergasii ammoo humna isaa jabeeffatee humnoota naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa lolaa jiran oolchina hiriirsisee mootummaa Eertiraan deeggaramee mootummaa federaalaa loluu qabaa jedhama. Kanas waltajjii garii kanaan mari'atan biratti tartiibni tarkaanfii fudhatamu kaa'amuu dubbatameera. Akeekni garii adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabrasoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi qondaalota waraanaa Tigraay oolchina hiriirsisee Maqalee kan dhaabbatu osoo hin taane itti galli isaa Finfinneedha jedhame. Akkuma ce'umsaa bara 1983 sanaa humnoota garaagaraa oolchina hiriirsisee ofii olaantummaan jijjiirama fidee bakka waggaa 8 dura dhabe deebifachuu akka barbaadutu ifoome. Dooniiwwan ulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiiran. Uggura Ameerikaan ulaa Hormuuziin geggeessaa jirtu hordofee dooniiwwan ulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiiruun ibsame. Duula waraanni giddugaleessaa bahaa Ameerikaa qarqara galaanaa ulaa Hormuuzitti geggeessaa jiruun dooniiwwan ulaa Hormuuziin gara Iraan qaxxaamuruuf turan 38 kallattii akka jijjiiran taasifamuun eerame. Suuraa socho'aa jechi qoodeen dooniiwwan gara Iraan darbuuf imalaa eegalan dooniiwwanii fi heelikooptaroota waraanaa Ameerikaan wayitaa dhorkaman mul'ataniiru. Iraan gara mariitti deebitutti dhorkichi cimee kan itti fuutaa jedhame. Dhorkaa Ameerikaan duchatti geggeessaa jirtu hordofee gatiin boba'aa guyyaa gara guyyaatti daran dabalaa jiraachuun ibsameera. Sababa kanaan biyyoota miseensa neetoo dabalatee biyyoonni hedduun Ameerikaa komachaa jiraachuu gabaasni Voice of Emirates ni mul'isa. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gammatti kan hordoftan ture oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa.